والله لازم يا رب ددفي دنيا كان رانا جيسو في التنام فلاني ورب الكعبة لبك حركك ينبلي سيف ربي لك والله مرتين سنجرا يا رب وصون حركك ينوفين بلي سني جرين الدنيا لا فكان ركوف يا ربك يا وفتنا فلان والله بالله خلاص خدوين هونيو شيكا ميكا بيكا ميكا دائما دعاء صداتو يوميكا فلان فلان والله إرجع إلمنا ما مرت أتطلع إتيولتي بودا همينيا غلني كانكي همينيا في سميد وسيدي بهو فلانون دو أمالي ونبراني إلمنا ما مرت غلطة كانكي سيجل جو سنتاني غرو الرجالة ديبي غلطة كيتي همينيا سميد ونرجع سيدي بسو يا ربك ينفردو يمكن أن أفضل ليس والله بالله isuma takkas godheettanii margixa nyaanteena karaa kan biraasini nu seera jala singal chakun maaliifi wanta nubatiin tokko wanta nargin tokko wanta biran jiraatin tokko callistanii meesa takkas godhe jechuun sirrii miti akkasi zalaalam amma maatu jira beektaa zalaalam namni dhaggeeffadha namni jireenya keessa wallolu tokko illola sirriitti wallola haadha manaa ofiitiin namni wallola wal kabala agesani kamira ko takkakin ma to ko gadi baate dubbate men wallahi kabalen beka kuno harran dubbata ala kabalen beka amma ga na kabale no amballe se to fajefte tokko debemo yo ka jarrate itti dagame fajefte an of jesus di sababe onte agesani of jesus di sababe onte akkasitti gadi baame tu wa tokko addan baafatamin kaleessa irrukunne maalin jenni utuu barreeffama sana mucaan kun dhaggeeffadha lawaasitti ba utuu barreeffama sanaan duutee jiraattee tokko barreeffama nagaatti yaa biyya lafaa keetten utuu duutee jiraattee ummanni kun mucaarraa bu'aan jiru. Dhageessanii maaliif viidiyoo hojjechuutu biyyee itti salphatu mucaan kun viidiyoo hojjechuusiti kan mucaa xiqqoosii irraa akkati shakkii si godhu. Silaa barreeffamicha isumatu maxxansee minaamin jettu amma immoo bilbilli siinii jira. Poolisiin gurbaanii qorata to'annoo seeraan jala ni oolcha garuu dhibbaan dhibbatti satajjee hin jennu rakkina mana keessaa immoo dhugaan jaallattan dhaggeeffadha rakkina mana keessaa yoo ta'e dubartiin uleedhaan dhahamaa qasa qaayyaamaa meeqa qaxaqatamaa jiraataatti immoo jiraataan jirtu sheekii yookiin immoo qeesii of gochuun barbaadinaa asirratti dhuftanii nama qulqulluu bakka takkaa nama dubartii mana keessatti nas qayyamni yeroo amma dubbannu koo nama dubartiin kabakabee qabu nama dubartiidhaaf kabajee qabu fakkaan nam yeroo haasawu meeqa keetu uleedhaan dhaabulaadha dubartii uleen rabbii si haa dha'u ilmoo dhahamaa jechuudha meeqa kee beennaa kan intala namaa fuutee akka garbichaatti qaxaqataa biyya namaa keessatti sanu funuunee funyaaniin baasa waamee godhaartan hoolaa meeqa kee beennaa manna lakkaa'u dubartiitti tumamaa jiraataa jirtu jechuudha zamana kana keessa sanu zamana sareen dhaamne keessa dubartii akka sareetti keessanii kan tubaartan jechuudha tokko wal beennaa jechuudha namni wallola wallola ani hin beeku gurbaa wallahi shawaa ta'u wallaggaa ta'u jimmaa ta'u warabbal kaabaa meeku ilma namaan gaafa itti dhiyaatu ateessan jedhuan takka gandatti galchitan ta'ee jarii lammaanuu bakka tokko itti fakkaatu garuu baay'ee zo'ee akka shakkutti lamaan jala ijoollee shawaa itti fakkaatu shakkii dhagaa Isani gara tokkuma isani inni gara biyyuma tokkodha isaan amma gaa ijoollee ishi amma lamman jala amma mucaanii boqotteetti fakkeenya siniima sinirraan dhaabame yaada kennadha mucaan boqotteetti inni isaa ajjeefamuudhaan isin barbaadan mubee maarteetu aduunis akkam seete mucattii kana ijoollummaa ishee irraa kaaseen beeka beektaan an miidiyaa kana irratti miti kanan ishee bare mana obboleettii kootii teessee hojjetteetti mucaan kun sii galee ji'a 8 dura immoo gaafan cidha godhadhu kan kaameraa maanii ta'e kan viidiyoo konaa waraabe joosiidha lama ta'anii dhufanii akka hanqaaquutti wal qabu baay'ee wal jaallatu sii galeera baay'ee jaalala isaanii si inaafsisa akka abbaa manaa fi haadha manaatti yeroo laaltu jaalala nama inaafsisu jaalala guddaatu gidduu isaanii jira. Gidduu isaaniitti wal dhabdee nama kana damni amma kana uumame kanatu ta'a jetteen garuu immoo namni sensitively namni waan ta'een miidhamaa
waan ta'e keessatti haala adda addaatiin jechootaan wantoota adda addaatiin xiinsammuun isaa miidhamaa saayikolojiin isaa miidhamaa gaafa deemu dhumarratti waan xiqqootu isa gaa'uuf balleessuudhaaf sii galeera waan xiqqoodhaaniti mataan isaa rukutameetu gara murtoo du'aa fudhachuutti adeema. Callisnee dhuma waanuma hundumaa fuunee iddoo tokko kaa'uun nurra hin jiraatu obboloota koo firoo tokko. La keessumaa ammoo sabni keenya kuni yaa saba Oromoo adiraa keessan ila amma isheen boqotte duute bakka already dhumeera kan ishee. Amma immoo isa jira. Inni jiru kun immoo isa jiru kanas duukaa buunee utuu waan tokko fincii waan tokko utuu hin argin. Amma kaleessa akka isheen viidiyoo sana post gooteeni viidiyoo ishee sana yeroo turtii booddee argeenani bilbila ishee gaafa yaalu cufaadha. Bilbila kansaa yaallaan yeroo sadii wayii waamee xirraa qabbaliif naan jedheen. Isa booddee namoota naannoo isaanii jiran bilbilli isaanii hojjetu. Sigalee har'a erga wanti sun ta'e naman irraa adda baafadhu iyyuu dhabee ergan jedheeni har'a gaafan bilbileefi jedhu mucaa naannoo isaanii ture. Isaani gara Addis Safarii bakka jedhamu burcuqqoo Faabirikaa naannoo sana erga galanii turaniiru. Kophaa jirti sa'aatii sanatti. Manni ishee ijoollee keenya irraa adda baateetti naannoo kattaasa turanii achitti galanii. Isa galan immoo mucaan kaameraa fudhatee hojiidhaaf beera. Gaafa hojiidhaaf bahu immoo inni bilbila isaa cufateetu seriously hojii hojjeta. Kanaafiidha rakkoon akkasii kan inni uumame jedhame malee amma callisneedhuma waanuma hundumaa fuuneedhuma shakkii nutti uumu wanta guddaa tokko waan qabatamaa tokko tun argatiin viidiyoo kanaan duraa yoo ta'e kan isheen jettee maal jettee turte haala isaa viidiyoo sana isin jettan irratti Mo'aa TV irrattidha kan isaan haasa'an. Mo'aa TV irratti isheen yoo na dhabdeen duuti isheen kunis yoo na dhabdeen duuti waan ta'eef of balleessu lamaanuu waan ta'eef bifan ittiin gar tokkotti cuunfamu hojjetadheen ergasiin booddee haala koo sirreeffadheen socho'uutti ka'e jedhe malee kan kanaan duraa kan waggoota duraati kan inni haasa'e kan yeroo gibbii yuunivarsiitii turaniiti. Innaa callisnee viidiyoo ciccitaadhaan waama tokko fufuuneedhuma qooda wanticha murteessinu ila shakkuun rakkoo hin qabu akka shakkiitti. Shakkamuu danda'a, shakkamaa ta'uu danda'a. Garuu immoo isuma kan akkas godheedhanii murteessuun sirrii miti akka namaatti. Laa obboleessa kiyya barikaa isa akkana godhe jechuun osoo hin taane namni wanti inni fudhatee irraa dubbataa jiru viidiyoo akkasiiti. Fakkeenya amma already waan isin itti dhufee gara dhirsaa ta'ee fi gara jireenyaa ta'e Allahu aalam rabbitu beeka miti rabbitu beeka bar sii galee akkasitti. Fakkeenyaa fi namni tokko fuuldura namaatti wal jaallateedhaa fi keessa ilma namaa haadha manaa fi abbaa manaa namni beeku hin jiru. Keessa haadha manaa fi abbaa manaa namni beeku hin jiru. Namni tokko fakkeenyaaf fuuldura kanatti qulqulluu jaalala isaa already intiniin kana sooshaal miidiyaadhaaf mul'isuu danda'a bar. Sooshaal miidiyaan mul'isuu danda'a jaalala fakkeessee. Keessaan wanta jiru waan baay'ee jiraaniin. Sinii galee? Wanti namni asitti rabbitu beeka yaa rabbitu beekaan. Rabbitu beeka jedhaa malee namni kun jaalalaanii fillafiitii namaatti akkanaa aannanii fi bishaanii damman jedhina. Hin jedhamu. Amma hin jedhee waasin gaafadha. Waasin gaafadha. Hundi keenya akka nama ajjeesaa jirru quba qabna. Sammuu nama ajjeesaa jirra. Nama rabsaa jirra. Nama xiqqeessaa jirra. Nama gadi qabaa jirra. Maa biiftuu kana ajjeesuudha wanti kun namni jiraama. Diddeenu dhaqeessee malee mucaan kun yatiima jedhee sinitti hime akkaataa guddinasi seenaasi mucaasa biyyi biraatti jechuudha. Bira taa'ee Finfinneetti yeroo kan yeroo jiru isinitti himneen. Mucaan kun akkasitti dhalatte akkasitti guddatte maatii yoo fi hin qabdu hin beektu haadha si hin beektu atanaatu siniin jedhu waa meeqa jedhaa turtan mucaan kun yeroo meeqa waa meeqa dargaa oolaan jedhana. Ofumaa bola ajjeesaa irraa ilaamee akka jettee warri soddaa. Macalashaa wayii isinitti hima. Feetu liqimsitaa feetu dhiifta. Garuu tuu maqaa caaluu waa murii sanii natti tola ture. Hacaaluu eenyu ajjeesee jedhani. Daadhii Galaanaa eenyu ajjeesee jedhani. Qananii eenyu ajjeesee jedhani. Namoota Oromoon jaallatan walitti qabanii eenyu ajjeesee maal Minilik jinnii jaankaa maaloo nuun jettu. Isintu wal fixaaraa hoo Minilik qabrii keessa jiraam. Moo Miniliktu qabrii dhaabee ajjeesee jechuufi jedhani. Mee ilaalame. Mee ilaalame. Amma Oromoon waa dhokfata, waa gorfata, sidii galee. Amma utaaltanii ajandaa argattaniittu mana barattanii
barnama kuma di demi lamaan keessum meesine meda akka nu kaamamuufi ajenda argatanii isa tajjeese maal dhiirri bineensaa an dhiiraaf almaan jiru lamna abbaatee hoone maaliif abbaa koo qabrii keessa jiru hin taane dubartii irratti inni su'an eenyuun bakka hin dhagawan dubartiin badiyaa qabaattu adiiftu wallaahi dhahamuu qabdu ajjeefamuu qabdu dubartii miidhamuu qabdu an amman duutti biyya lafaa irratti dubartii badii qabaattee dhiifte meeqan keessattu mana keessatti dubartiitu maa jira obboleesso dubartii kan ilaate falmaa beektu mee jegeessa wal ilaallame chilbi ajandaa ila obboleettii keenya dhabne irra miti shamaran warra afan akkamitti seef goona yaa dhiirota waaqayyo sodaadhaa adaraa maaramii itti amantan adaraa yesus itti amantan adaraa rabbi adaraa amantaa itti amantanu adaraa haadha keessani dubartii gola keessaa qabdanu cinquu dhiisaa kijiba dhaabaa otoon dubartii as amma fakkeenyaaf eengadda tokko gastii garra galtee waan sin gaafadha maal jette fagoo naqina eengadda gastii garra galtee mucaan tokko maal jette yaa mubaarik jette baajaa manjaa faqaaditti baasee jette makiinaatti bitee jette biyya kana fidee jette biyya Suudaan keessaa jette ilaala biyya Suudaan keessaa biyya kana fidee jette makiinaatti bitee jette waa meeqatti godhee jette amma gaafa makiinaa bitatee waa hunda bitatee isaa darbu jette warra kan biraa fuudhee ana gatee jette amma dheengadda sinillee beekaan waa'ee warraaf abbaa manaa keessa galoonaa hin jedhee ofirraa buuseera yeroo sanaaf ushoochi dhugaa jette mucaan abbaan barbaade Dubaay nan jira naa wajjin haasa'uu dandeessa tugaraana dhukkubuun beekaa gadi buusee mucatti jireenya namaatti hin galu jedhee dubartii dhukkaamamteerti yoo kaate futtaate waada nu gadi baa jireenya diigame jedheen beekaa cal jedhe malee eeyyee nu dhiironni buujalaamiin aan ofana rabsaara seesu qofaa miti nu dhiironni buujalaamiin waan keessaa baane warra hin beenne keessatti akka uummata keenyaatti waan keessaa baane warra hin beenne gaafa bucuusii nu darbee jedhe warra dubartiitti boola'u eenyu galgala ga'e dubartii gaafa rakkinaati wajjin natti min jedhina eenyu galgala ga'e dubartii gaafa rakkinaa sanaa wajjin meeqan keetu biyyaa ba'ee kushiinaa arabaa keessa miiccitee waa meeqa taatee shinti beetii miiccitee maal jettee duddaa jettee ofitti si fudhattee jennaan ittal baatee ol baatee mataa sitte jechuudha har'a abbaa shariikaa taatee qoshaashaa abbaa shariikaa abbaa kaampaanii abbaa zuuphii abbaa jinnii taatee jechuudha kun amma warra kan biraa fiddee kabaja warra keetiif dhabde kanaafuu warri mana keessatti okay fixadhe please warri haadha manaa mana keessaa qabdan mee tumuu dhiisaa waa biraan jenneen tumuu dhiisaa mee tasgabbaa bucuruma si tasgabbaati rukutuu dhiisaati nu agarsiisa hin fakkeessinaa keessattuu dhiironni warri haadha mana utuu wayitii haadha manaan keessan gaafatamte gadi baatee iyyitee nu boochiftu amma dubartii galchuu ifa manaa godhaati dubartii rakkoo qabdu bultii keessatti ol galchinee boochifnu hojiin boonyuu mee siin boochisu ana garaa godha jedha keessaan nutti nattinti dhiisi tasgabbaa'e hadha borsii darba abshir jennee gadi qabne malee jechuudha dhiiga bohaartii dubartiin kanaaf amma intalleen gaddaa itti duultanii asitti gastii gaarratti anduula keessa wayitti lakkaa'u na beektu yoo isin guutuu oromoo guutuun jedhe wayitti lakkaa'u Itoophiyaa guutuun gaafa niyyee ijoollee Saawudiitti fichiisan wayitti lakkaa'u na gidanitti baangaaliidhaan agawoodha jedhaan jara wajjin wallole malee oromummaadhuma iyyuu ni manneen andantaa iyya keessanii qabu intala boochisee iyyisiisee sirreessuu fi walla garuu bultiidha nutti diigama dubartiidha nu mana keessatti qabamtee jirti dubartiidha nutti dhiirri miila dhiqatee ka'ee biyya arabaa gugguuftee waggaa 7-8 daha dhabdee dhala dhabdee waa meeqa dhabdee jireenya kooti jettee birrii abbaa birrii gootee jennaan meeqatu ganee biyya Dubaay kana keessa warri kaampaanii qabu parsantii 90 warra dubartiin duddaa luqqaatee
kaampaanii itti bantee jennaan moggaatti gatee isi ababaa fakkaatu si kami jedhee qoshaashichi fuudheedha. Sittani maannatti yoo jette mucaan sun inni si jette wallaahi dhugaadha. Garaa nama nyaatti ni qaba hidhattee dhufte. Utuu si gaafa sana garuu itti kaasan. Utuu si nafa jettee garuu wayne baala kee kana ምናምን abbaan manaasis deebii akka sanaan deebi'u ture. Waltaa jabneerra. Nanaa soosisina afittinan kaasina. Badunaan. Bona atus pagalan dhufte. Mube. Hundi keessan warri jalarree warri gubbaallee bakka jiraatanii wallahi shamarran hin gorsinaan dhugaan sinitti hima. Shamarran haa nyaatamtu miti haa of ajjeeftu miti. Wanni shamarran jamtee biyya lafarra jirtu hamma uffittu. Maaliif jettee yoonaan jettee waggaa meeqa erga miidiyaan kun dhufe ittuma himna. Hatta unkaan of ajjeesuu isaanii osoo hin ta'in amma of ajjeesuu fidan malee amma takkallee kunoo riyaa kanatti of ajjeefte yaanaarra eeda jechuudha. Wallahi dhugaa rabbii sinitti hima. Shamarran yoo ati waan akka kana hin godhin jetteen akka waan qotaa keetitti godhan na'aman gaafa kana dura osoo qullaa isaanii dhiirri gaffidee isaan awwaarraduu hin eegalin jarana booddee dhiirri kun qullaa isin fida waan badii waanuma fedhee irraa fagaadhaa jennee kadhataa turre wanni sun itti fufee Oromoon guutuun itti saalfannee itti as geenye sini gadee itti deebisanii xamma of ajjeesuu fidan yoo ati of hin ajjeesinaa jettee itti himte amma guutuun si gadi yaatee of ajjeefti maal gootanii dhumti sanirra of hin ajjeesin of ajjees inuma ittiin himinaa hin nyaataminaa jennee gorsaa turre lakkii wanni biyyaa baateef takka of jijjiirte takka maatii kee jijjiiruufi yoo of jijjiiruu dadhabde maatii kee yoo maatii kee irraa jijjiiruu dadhabde of jijjiiruun dadhabdu waa lamaan kanan dhabdu jennee kadhataa turre erga miidiyaan kun dhufte arrabsoo fi gama kamuun itti himne shamarran kalaas inumaa yoo ati waan gaarii itti himte wallahi garagalchanii sitti himuu barbaadu si gede lakkii waan xiqqeenya waan keessa keessan isin cabsurraa fagaadha biyya ormaa gaafa dhuftan dalagattanii nama ta'u biyya ormaa kana keessa faa irra guddoon si ta madooftee yaadhalaa nan dhugaan sanitti wallahi madooftee keessa si cicciramee tamaatiin nyaate ta dhiirri nyaate dhiiruma inni lubbuun ni jiran hin jettu osoo keessa isaanii qoratte wallahi takka eeda sitti of ajjeefte jedhama. Garuu jara kana yoo ati timte jarri kun garagalchee sitti ma mubaarak wallahi gorsi ati gorsitu kun akka arrabatti fudhatu jarri saniifuu an akkanatti hanga dhumtutti haaf galaafattuun jaan akkanatti dhiironni waan balleessan takkan qaban gaafa biyyaa baate maaliif biyyaa baate ishiin dalagadheetti nama taaf biyyaan baane inni isaa dalagatu isin isaa dalagattu gaafa biyya galan walitti fidatan as teessee nama biyyatti hin beeyin akkanumatti nama taraa tokko agarra. Osoo suuraan faa waliin argin kan haa godhattee heerumtee birrii waan dalagattee guutuutti ergattuu jira. Baadanii inni nyaatee jalaa badee immoo ijjitee maraattee akka nama meeqa gorsinee dhadhabne keessa kanaan obboleessoo. Ijoollee yoo ati gorsitu gorsa kan kee kan akka hinaaffatti fudhatan. Akka waan garteeti jara lamaan wal jaalatu kana hinaaftee birrii kee ittiin kennin hin nyaatamin jetteeti gorsituu hin jiru. Akka sanitti si fudhatu. Garuu namni hinaaffaaf miti waan kana annama kumaatamaan gorsee ijoollee keessan. Wallaahi ijoolluma biyya kan koo warri na beektan as jala jiraatu nootu. Tamaraatee fuullattee jira biyya mormaa kana keessatti dhugaa rabbi sinigalee gaafa ati timtu hammeenya yookaan akka waan ati jireenya ishii sanitti hinaafteetti silaatti shamarran wallahi gorsinee waan gama nyaatamu kanatti yoo deebine guutuun sii gubaa qabdi gamoo achirraas dhufanii gaafa of ajjeesutti galan kana noormaalii gaa lubbuun tun xiqqishoo hedduu mi'oofti namni kama lubbuun wannuma qabnas ni beeynas nutti dhagama wanni lubbuutuun jechumaaf dubbanne malee an shamarranii ni nyaatamina haa nyaatamtuun jaa wallahi warri dhiiraa inumaa keeshaa gurguddaa fudhadhaa jala dhaabbadhaa irraa guuradhaa haa nyaatamtu isheen kalas wallahi haa nyaatamtu inuma khayrii yaadinaaf dubartoota kanuma nu dubbiin kiyya inni dhumaatti fufa haa nyaatamtu isheen haa nyaatamtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa jirtanii Muniiraan dubbannee tana dura dubbadhu. Dubbachuuf miti mucaa wayii jedhanii ustaas Saafiin silaa ani maatiin kiyyaa nan jaallatu maal jettee barreessitee ani yoo har'a kana guyyaa har'aa kana jechuudha du'a kiyya dhageessanii hin dhageessu jettee naa barreessitee atumaan online irraa baddee jedhanii dhufanii himanii sila wallahi ustaas Saafiin jechuudha wallahi dhaan kakatanii jechuudha ammuma edaa kanatti nama hedduu waa'ee ajjechaa kanaan kakatee jiraaniin fakkeenyaaf jechuudha fakkeenyaaf kamirraa rakkina namaa yoo tees kamirraa deebiftee kamirraa dhifte nama biyaansi nama ja'a nama torba edaa asitti namni waa'ee ajjechaatiif kakatee jiru jechuudha akkam. Nama moofin ajjeesaa bakka har'a du'a kiyya dhageessan jedhee silkii cufatee yeroo sana badee amma waan deebiintu jiraaniin. Bona akkam. Ila hawaasa keenya dhageeffadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dur sabbalee. Muubee
mooditara naa kenni inshallah ati deemi dira diqaalticha jechuudha biiftuun maaliif deemti ati deemi inde anarraa dhimma qabdu guys mallat uummanni kun faxaari hoyti namaan deebisee komentiin ilaalamu haala koonu nu arrabsaawulani maal jettuun gaa arrabsamaa jirra yaa biiftuu maal sin ilaallate biiftuu dhaggeeffadhu biiftuunis boruu deemti biiftuunis dhala diqaalaa koota inuman bilookidhaa si fixan teessa sinis as jedhu biiftuu dhaggeeffadhu barreessi deebi na dhaga'i nama bilookteen dandeessu alamma fakkeenyaa fi calluma jaallala tokkoffaa namni waa gurguru yookiin immoo waa dubbataa artamiti akka nama dhiiga dibatee gabaa keessa deemaa jiru tokko ilaali. Kisisni sirra qubata. Kanaafuu jennaani callisiitii ilaali malee arrafamuu dhiibne miti kanaa saarru kaleessa arrafamaa oolli. Wallaahi arrafamaa oolli komeettee agaruu amma danda'e ofirraa bilookee amma danda'e bodii see taa'e. Obsi. Ishi dubbadhu. Kaleessa duute nama 20 bakka kana turre Mubaarak Musammaa ajandaa mucayyoon duune irratti jedhanii viidiyoo waraabanii deemaa hin jiranii kaleessa sa'aatii muraasa uummata keenya bara uummata akkanaati maal taate. Nama gartee waan dhugaara dhaabbatee dubbatu dhugaan dubbatu kanaaf kana dubbate namni karatti maqaan nama balleessuun barbaada duraan dursa wanti isin kaastan yaada sirriiti obboloota koo warri as jala jirtanii warri gastii gubbaa jirtanillee waan kana isinitti muunadhaa miti kaleessaa miti hanga gaafa walitti dabalamne irraa isinumatti himamaa jira walumaa galattu warri tarkaanfii akkasii ofirratti fudhattanu eenyuunillee hin miitan maatii keessanis hin miitan yoo karaa jaalalaa ta'inillee taata warra jaalattanillee hin miitanii jechuudha. Irra hedduun keessa waan isin gartee tarkaanfii kana amma fakkeenyaan har'a mana banee ture takka kakattee wallaahi ofiin ajjeesaa irreetti yoo hadhaa asirratti naa gartanii jetti daddafi na waamadhu anallee bakka siisan dhaquudhaaf sa'aatii muraasa naa beekte kun ammoo faashinaa miti abbaan osoo itti himan uf ajjeese ofuma miita malee nama miitu tokko sin qabdu osoo ofiin ajjeefneen duratti waan si ajjeesisiisuudhaaf deemu san irraa fagaadhu tokkoffaa irratti immoo mallaqa kan kee akkatti namatti kennituuf karaa ittiin namatti dhiyaattu laalladhu lammaffaa irratti gaafa nama jaalattee namni tokko si jibbe taate yookaan si dide isa qofaadhaa miti dhiirti haadha takka jala sagali akkuma dubartiin haadha takka jala sagal jiran dhiirti illee sagali wanti ajjechaan as beekan keetti qaqqabsiisu tokko hin jiru ammoo wanti ati duutee yookaan ajjeefamte wanti ati dabalatu tokko hin jiru bakkeen ati dhaquuf deemtu sun farshaan siif afamee bishaan siif galee ifaan siif galee waayifiin achi siif fannifameetti miti kan achi deemaa jirtu biyyattis darbuudhaaf deeman kana keessa dhaabbadhaa ulaalaa gowwummaadhaa miti namoonni tokko ani akkas ta'an kuni wallaalummaa keessani osoo isinitti man akka ebaluu taayettee yoo luka dhaabde luuti tanteeti ta dhaabbatu tabbaa biraatii miti obboleessa obboleetti warri karoora akkasii qabdu yaada akkasii qabdu amma haada fudhadhuu ka'i dhugaan isinitti himna garuu osoo yaada san itti yaadne waan si ajjeesisiisu san irraa fagaadhuudhaaf malee akka ebaluu fannifamtetti fannifamaan osoo nuti ilaalluun fannifamtu wallaa irraa kutaa buusaa hin jedhan nama akka ebaluutiif fannifamee achirraa hararraa jedhe hararra rakkoo hin qabu garuu osoo yaada san hin yaadneen duratti waan si rarraasu san irraa of eeggadhu akka namummaatitti akka namaatitti maatiin jirra osoo gartee sadarkaa san irra hin qaqqabne wanti ati jechaa jirtu kun wanti ati irra fannifamuu deemtu kun waan sii ta'uudhaa miti. Amma keenya mana kan koo keessatti nama shamoo nama jaal baay'ee uffanni isaa dheefuu irraa gadduuchise. Maali yookaan nan du'a jedhee nama gartee an ufajjeesadee deeme ufin ajjeesin jechuun dhoorkaadha. Ufajjeeti fannifame rakkoo takka hin qabu garuu osoo kana yaadneen duratti wantoota mareef Mubaarak asirraa haasayaa ture irraa keessa dhaabbadhu of ilaali. Ammallee dhiironni warri gartee haqa namaatiin dabbaa baaftan haqa namaatiin garaa baaftanii haqa namaatiin jireenya keessan bakka kaa'attanii dubartiin isin biratti firii xaafii hanqatte keessa dhaabbadhaa of ilaala. Wal beeynachu takka takkaan kaasee jira Mubaarak waan san dhugaa yoo ka dubbannu taate atillee obboleettiiti yoo kaleessa dogongorteellee hin dogongorin wanti haada si deemsisuuf tokko hin jiru bakka ammarra jirtu kanarraa dhaabbattee yoo ulaalte bakka kaleessaatitti deebi'uu dandeessa garuu addunyaa kanarraa deemtee bakka sanitti deebi'uu hin dandeessu maqaa jaalalaati bifa qabeenyaatiin illeen bakka deebi'uu hin dandeessu addunyaa kanarraa deemte hadha bakka san dhaabbattee ulaaltee gorsa obboleessaa gorsa obboleettiteeti yoo fudhatte jaalala keessa illee harka kee yoo onnee yoo baafatte bakka kaleessaatiin ni deebite haga feete nyaatta fi qabeenya kan keetillee deebitee dalagachuu ni dandeessa garuu addunyaa kanarraa deemuun bakka si deebisisuu hin danda'u obboleettiin teenya booniin takaleessa nu biraa deemte garaa keenya nu gubde dhugaa rabbi ka isii duuti isii namaa wajja ta'eef miti garuu sadarkaa isiin bakka san qaqqabdeef akkaataa isiin dhuftee bakka san qaqqabde jecha isiin jedhantu garaa nu gube malee uf ajjeesuu isiitii miti ka garaa nu gube nama silaa uf ajjeese maaliif uf ajjeefte jechuun hin danda'amu garuu haa ta'u malee irra hammaattee irra jabaatte jechaa fi gochi namaa laalessee sadarkaa san irraa nuuf qaqqabsiisee jechuudha. Kanaaf isinitti himanii nama itti himan malee itti hidhan jiranii yoo isiniif ta'e kanuma fudhadhaa galatooma. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. As geenye. Sibirat waaddi jiraatis maalaas baasii Naziif. Isan jenne nama wayito amma riyaaditti of ajjeeftee isii edaa sanaa saree maqaan si eenyu jedhamti mee rabbi jenaa gafadhaa.
Fedhii keenya malee nu kolfisiisaa jirtu konni iftaan Wallahi kolfiniti. No, kolfina. Suma dhugumaan jedhaaran. Tarii si dhaala ta'e shakkiyan. Wallahi irraan jirtu siinam. Jalqaba maallaan jettee Mubaarakiin akkanaan jettu jette la amaana rabbii waan naan jette fan dubbataa jira. Amaana rabbii jechuun amaadha. Mubaarakiin akkanaan jettu Oromoo biraan naaf ga'u duuti koo hin oolu firiija keessatti akka namni biyyatti na awwaala du'aan koo akkan awwaalamu barbaadu jettee ergite jalqaba sagalee barreeffama natti ergite. Isiin maaloo tolosaa jedhamti. Maa sila ganama sin agarsiifne maale waa isin bareeti isaa bareeti isin bareeti. Barreeffamatti argee kaan namni yookaan piraankii nama gochuu danda'a maqaan isii maanni suuraa si akkamii. Maqaan Mubaarakii argee dhabbu maqaan baay'ee dhabbu gara nama 10 bar keessaa tokkoffaan iyyuu dubbisaa sitti male. 10 ta'ee dhufanii hin duuna siin jedhanii. 10 warruma sibaakoo qopheeffatee ani Uzraa'el miti na biratti turiin hin bahu arruu hin fuudhu. Nama ruuyi fuudhu miti dhuguma isiitti maayiraan ila wanni maan immoo du'aan nama ga'u immoo tokko hin jiru uzuriin isin du'a bira geessan tokko hin jiru ifa duniyaa kanarra hin jiru tasiyyuu dhuguman isin himaa birriitti isin jalaa nyaatame lubbuu keessa yoo jiraate hojjettanii deebiftan. Dhugaadha wallaahi. Namichi birrii keessa nyaate yoomuu naman ta'u har'a garaasaa harkisa biyya keessa har'a kubbaatti ilaaluu danda'a. Waggaa tokkoon ga'u gizee liqii sana deebisan wallaahi laazim. Wallahi namichi birrii keessa nyaate utuu ilaaltanu qurcaa'ee du'a. Namni waan namaa nyaate takka achi bahee hin jiru. Ijoollee isiniif hin himaan. Birriitti isin jala nyaatame birriin keessa ni deebi'a. Rabbiti isinii deebisa. Fayyaa qabdan hojjettanii deeffattan. Uzurii birriidha jecha yoo duutan. Viidiyoo keessan qullaata addunyaa irra ba'ee akkaawunti dileetti kan jedhu dileetti godhiti. As keessaa bahii dhaqee toobadhu salaata keetti deebi gara amantii keetti deebi dhiisiti hiituu. Sambod waggaa tokko booda waan viidiyoo keetiin dubbatamu dhumate Oromoon torbee tokko urguftee gad urguftee dhiifti. Lamaan kana kan nama jeesu kabiraan jiru bar. Jaalallee kee bilooksi godhee abshir wallaahi ilmoo sagalee hojii yoo gadi baate tokko wajjin bor jiraatta. Laayifiin kee itti fufa. Kanaafuu of hin ajjeesin. Nama si jaallatu jira abbaa qabdaa obboleettii qabdaa haantee kan kee qalbii dhukkubsitee deemtaa. Kanatti itti deemtu immoo boolla qabrii dukkana wallaahi jawwee tachitti dajjeessi nyaachisa. Hojjettee dhaqa artisti fakkaate. Maal fuutee deemaa jirta? Okkii amma mucatti bilbila si yaaltee taati. Bilbila maaliin natti ergite sagalee natti guurtan kee tiktookiin sagaleen deebisu sagalee dhuma natti ergiti ammoo booddee maallaan jette saayibtittiin koo isiinii sagalee sitti ergite suni akka ta'e of gooteetti anatuyyuu telefoona sii fudhate siin dubbataa jira itti natti deebifte. Kun sobaan. I don't know. Asumaan jechuudha maaster faasila ganama mana kiyya dhufaniiru mubee ani akka dubartii tokkotti waa tokko himaaniin. An dubartiidha. Miidhaan nurra hin ga'a. Hin miidhamna gara maatiitiinis gara abbaa manaatiinis gara jaalalleetiinis gara yooneen gara maalannu. Garuu an furmaanni jiru gaafa namni tokko ofin ajjeesaadhaan isinitti dhufu fayyaatu qabu tokkodha. Miidhamni ilma namaa inuma jiraaniin miidhamni rabbii qofti namatti hin dhufin. Ilma namaa rabbiin jalaa baasuun nama jalaa yaani rabbiin jalaa bahuu hin danda'u ko ilmi namaa fakkeenyaaf miti Naziif. Fakkeenyaa haadha namni 20 yoo gadi bee mubee ofin ajjeesa jedhe mubeen furmaata ta'utti hin qabu Naziif furmaata ta'utti hin qabu. Kan furmaata ta'u maanni rabbiin tokkicha qofa furmaata namaa kennaaniin. Sinii galee ara ustaasaafiin dhufanii sila mucayyoon tokko akkana barreessitee Naziif akkana nama meeqa ta'edha jira akkasitti jiraaniin boonaan ikkinu akkana jechuu jira. Ijoollee shamarranii dhagaa waa tokkoon isin himaaniin. Rakkina keessa jirtaa? Rakkinni si tulfaateera? Manni jaasaa si kaffeera? Manna rabaa si kaffeera? Manna rabaa na kaffeera? Manna rabaa kun akkana na taasisaa jira jedhi gadi ba'e jedhu irraa si fayyamu. Manni jaasaa immoo yoo si kaffeeyoo? Hidhadhuuti. Garaa kee hidhadhu. Rakkina isa dur maatii biraan caalu. Maatii biratti maal rakkattee jedha namni amma. Maatii biratti rakkadheen guddaddeen inaan. Maal rakkattee jedha. Wofcoon naqaa, baaburan naqaa, nan nagadaa, nan fuudha. Rakkannee guddanneen. Rakkinni mana arabaa keessa rakkina mana biyya Itoophiyaan caaluuniin. Hojjedhaa mana arabaatti ol deebi'ati. Sa'aatii 24 hojjedhaa. Rakkina keessaa hin baatan. Liqii nama yoo isin irra jiraate hin kaffaltan. As baatanii Naziifitti wanti isin viidiyoo sagalee itti qabdan humnaa galee raana. Naziifi biyya Rooppii jira. Na ofin ajjeese nama birrii bicuu wayinaa galchaa. No sana dileet godha.
وتوك أركو الران كاملا والله لازم مبين في مساء كان نوف قد جنانا ما كبري كم تبتوك وادانا قالك مش أنت ما ناقل شيء وجدت مبين يجول بلي سارة جتشون والله لازم بلي سارة أنا كانت أرجع تن إنقدر جتشون بلتيكي يمانا كي رفت جتشون مبي واي مبيتين جتشون واي مبي راكنا صفت جتشون gargaarsi humna taajira ijoollee sababa waa hedduu wal keessa mooqamaa jiranii jarfee masoota sinittani maalinaan shamarri tokko mikinaata tokkoon alatti yoo idaan namaarra jiraateedha yookaan immoo rakkatteedha rakkina dhukkubaa qofa hin ta'in I'm sorry harkisii kun hin citiin waan akkasii hin ta'in ilmoo sii rakkatti hin dhukkubsatin inni siin fayyaa fi qabaata rakkadhe sin hin jettu as baatee mube akkana yoo sin jette نيتي متريدان بيتي mana tergifiif والله لازم ندي بيفتو مالتاتي دي فمن هاغودا اندغيني بنجدلا لا بيفتو وانتاي لكي انا مو سيدا بو ارغيتن سيغر ركوتي يرولالو نعم عملا مبارك سورا ساكنا معرفه نتباسي لامي ما لغرسيسانين ما يربا مالتا مچيسن دي بر warningi ratti fideenani photo mul'ise ما يربا سينغاب مالو mube akkanam tokkotti waan tokko waysiima waan enga damu cayyoon siin jette jechuudha No, bucha anamati jette irratti ani sin taqaaqama. Bakkanatti sin taqaaqama. Namni tokko harkaa fi miila quba shanan qabaatedha bicha rakkina ofirra dabarsuu hin danda'u. Si galee maal fakka ta'e beektaa? Micayyoon tuni kaleessa rakkachaa turte booni ani amma xiggi darajaan beekaa hiriyaati yaa yoo agartan viidiyoon kiyyaaf ishee bataam itti waraara miidiyaa kanaan bataam itti jechuudha. Sirriitti walitti dhufeenya qabda. Hundaan miidiyaa caalaa. Rakkina bitti waan nyaattee bultu dhabuudha. Rakkinni dhukkubaaniin. Rakkinni fayyaa qabattee adii. Mataa fitti mataa kaawwachuudha. Buchoo namas dhagee. Nama bichaa sun rakkinaa miti. No ati sanatti hin amanin sin jedhee bara itti namanin mikinaatu karaa kuftuun beektu namni arra jira micayyoontu sitti nima dhaggeeffadhu kaleessa jireenya irraa baate qamaa turte saabaa turte dhugaa turte akka duriyyee namaa rabsitti saabdi minimma imasilaatim yoo ta'edillan bakka ishee biratti noormaali jireenya barsanaalii jiraatti yoo argattee nyaatte yoo dhabdee hin dhiisti jechuudha gaafa jireenya sana jiraattu kan of hin ajjeesne arra gaafa makiinaa bitattee mana gaariitti galtee abbaa manaa itti saatoluu baatu abbaa manaa argattee jireenya gaarii mana suura banattee of dandeeche erga dhaabbattee micayyoon kun kan duuti si galee kana jechuun immoo ishiin arra irdaata namarraa barbaaddee odoon ta'in walumaa garra seexanni ishee assaasaate nama odoon ta'in seexanni micayyoo kana dogongorsiisan isa lammataa immoo dhagaye namni harka miila qabaa hojjetatee nyaataa hin dhugaa hin uffata sanatti sinamanin sababni isaa harka kana odoo qabdu namni fayyaa ta'e gaayis hojii jibbee waggaa 45 warrarra taa'aa jiru jira si galee ilmi namaa kun rakkina hedduu qaba rakkinni isaa ija dhabuu gurra dhabuu sana laalee waa'ee fayyaatiin waliin ilaallatu nama dhukkubsa ija dhabuu fayyaa dhabuu qaba. Jettee barati nama dhukkubsati noo sanatti namani anana ittaman tokkoof tokko maal akka ta'e beektaa tokkoof tokko keessa ijoolleen haadhaaf abbaan qabne zalaalamii isaanii fayyaan qaban hin dhukkubsatu keessi isaanii cabaadha abbaa dhabii haadha qabaadhu siif guutuu miti. Obboleessa qabaadhu obboleetti dhabi siif guutuu miti. Ati bergita asirratti keessaa akka taasiftu kana maatii kee keessa homtuu miidhamne ta'a wayidammoo miidhamees kan jiru jiraachuu danda'a. Akka nama kamii biyya ormaa deemte rakkina guddaa agarsiitee rakkina sana keessa dabartee har'a nufaana teessee haasa'uu dandeessa. No isa sana siifi sibichaa beeka. Angaruu kanan beeku sitti immoo ijoollee maatii hin qabne. Maariyaamini naamani dhiisis guyyaa xiyyaa naa kennu isaan gizee kamuu godoloodha kana bar akka harki isaanii tokko irra hin jirretti assaabi maaliif gaafa sargi isaanii ija isaaniitirraa imimmaan hin dhabdu gaafa deebitee gaafa kiristinnaa daa'ima isaanii ija isaaniitirraa imimmaan hin dhabdu deebitee gaafa namni isaan gaddisiisse ija isaaniitirraa imimmaan hin dhabdu gammadanis gaddanis gizee hunda isaan hin gaddu kanaafuu nama baay'ee jira bakkee kanarra nama annataa lama jira. Kan oomatti fakkaannes jira kan immoo oduma itti fakkaatu obsee jabaa ta'u imimmaan buusaa yoo xiqqoo ture immoo irraanfatee galma isaa ijaarratu baay'ee jira. Otoo akka jechaati jecha ana ajjeesa. Otoo akka jechaati jecha ana namaa gadi godha. Otoo akka namni miidiyaa kanarra natti duuluti isaanuma bira darbee
ofis dabarse arra garuu miidiyaa kiyya kana namaafu ta'an jira nama uttiin gargaaran jira ofirra darbee nama 6,000 nama 5,000 nama 3,000 nama 9,000 qabadhee nama gargaara jira sababni isaa sababan kaleessa jabdu ta'e bira darbeef innaa biiftuun arra odoo waa taate biiftuun kaleessa rakkinattuu harkan kennine akkamitti arra quuftee dhirsa jaalateeti jaalala bichaa miti ilmoo dubartii kan ishee assaasaatu kan sammuu ishii jeequ waan baay'ee dubartiin takka inuma biraatti na fuulduratti amma takka jechuudha uffata addaa yoo qayyaratte ani waan ittiin qayyaradu dhabe inni kun ana dhukkubata gilsi walitti himna yoo jitaa'e irra qaqqabuun sobuu no suni alhamdulillah jettee waan qabdutti shakkartaanin kaleessa sana uffanneen jiru ka biiftu fakkeenyaaf namni digdamni hadhaas bee ofin ajjeesa jedha ilmi namaa maal namaa godhamame fakkeenyaaf ilmi namaa oodan jeessa biiftuu fi muniiraanii wal falmuu dhiisaadha yaadni keessan gamaa gamanaatu yaada sirriidha wal hubachuudhaaf dammalee yaadni muniiraallee yaada faallaatii miti wal hubachuudhaaf dammalee yaadni biiftuullee yaaduma sirriidha wal hubadha kallatti makamiinu ergaa nama sin dhaamta wal afaan deebisuudhaaf miti obboleeyyan keenya ka booda wanti kun qaqqabuudhaaf deemuuf ergaa osoo dhaamtanii gaariidheetii yaada wal afaan hin deebina. Ijoolleen keenya akkamitti as ba'anii waaqa wal jala naasa'ina. Abdii miti akkasii miti ka booname mi'aatti fakkeenyaaf akka ilmoo dubartii tokkooti fakkeenyaaf rakkinni hin jira moo hin jiru rakkinni hin jiraaniin. Obboleessa keenya rakkinni sin ajjeesisiisuuniin si galee amma fakkeenyaa rakkinaaf akka hojjettu taasifamallee malee fakkeenyaaf hin makkarta nama tokko namni tokko ani rakkadhe nama hojii hin barbaanne fakkeenyaaf si galee nama qulleetti kana taa'ee rakkina ofii yaani baafatee machuu barbaadu tokko jedhe si galee namni tokko fayyaa qabaate yoo jedhe ko nama dhukkuba ijaa harki isaa hin citin malee fakkeenyaaf. Amma bar isin lamaanuu walii galuu dhabdan malee yaadni kan keessirriidha kan sirriidha bar. Gorsi yoo dandeesse gorsi bakka hin dandeesse inuma naanaatiin jette yeroo ati gorsiti abibbii kiyya an akka kiyyatti yeroo nama gorsee jedhe faara. Carraanuu kennaa nutis dubartoota naasofna carraanuu kennaa bakka ndee maalat ነው dubbadhu Fatiha dubbadhu. Ani waa tokkoon jedha jechuudha Muniira maal maqaan kee rakkoo cimaa qabda ofii jireenya daldaluu irra jiraattee dhugaa keeti namni of ajjeesa jedhee of ajjeesu si galee mirga isaati maaliifi namni tokko nama tokko irraa barata namni baratu hin jiru amma muudii qabataarani malee namni of ajjeesti jettee finyoo yoo kenniteef namni of ajjeesu hin jiru finyoo garuu ati immoo jechuudha. Zanaa jettee waan hojii qabduuf gubaa namaan beektu namni uffateef dibateef namni jireenya gaarii jiraatu hin jiru. Sini galee namu hundiyyuu gubaa qaba. Gubaa isaa baadhatee deemaa jira. Inni Abtaamii, inni Ameerikaa, inni Kanadaa, inni Itoophiyaa, inni biyya Arabaa, inni eessaayyuu rakkoo isaa baadhatee deemaara. Baasee himachuu dadhabee. Sini galee garuutu immoo ani akka dubartii tokkotti namni tokko ofin ajjeessa jedheera. Of ajjeessa nukaa hin jedhina. Hin ajjeesu maaliif hin ajjeesne namni mirrirratti jedheera ani kun amma mirrirra jedhee jira mirrirra jedhee jira la gidda immoo hin ajjeesu dhiifama naa godhaati maaliif hin ajjeesne obboleessi koo jira guyyaa haati koo duutu hin ajjeesne mubaarak na argeera guyyaa haati koo hin ajjeesne dhiiraaf jedheef birriif jedheen hin ajjeesuwan jireenyi gada doonatti ta'e jedhee gaafa haati koo duutu cabdeena guddistee laffaateena guddistee gaafa sislaa kan inni si duuka deemu malee harraa miti. Harra rakkadheefi miti harra cabeefi miti sini galee garuutu immoo namni tokko jireenya isaa keessatti obsuu qaba obsaan jiraachuu qaba malee akkamitti akkana godhaa obsinis daangaa tara yaa dhugaadha hiriyaa dhabuu nama dhabuu of biraa hiriyaa gaarii dhabuudha malee namni tokko of ajjeesu hin jiru sila garuutu immoo wannin isinitti himu dubartoonni wallaahi waqasaman billaa namni rakkoo dhabe takkallee hin jiru takka namni rakkoo unfaasaa anamma biyyan gala jedhee rakkoo koo mubaarak hin beeka rakkoon akka keessa jiru sini galee rakkoo takkaan namni dhabe hin jiru namni amma of hin ajjeesa mubee waggaa 11 biyya namaa taa'ee 10 saantimiin qabula biyyan galaa jira bakki itti galu mana dukkana keessan gala. Ofin ajjeesaatuun jedhee amma mubeen maallaa godha birrii 1,000 kennaa ibbichin dhumata achii booda'oo eessaan fida
achi booda eessaan fida sinigalee rakkoo namni baatee deemuun beektanu zimmi jettanii namatti siin faradin nama of ajjeesa jedhee bakka namni hin jirretti deemee of ajjeesi jedhaani gilgil no bootaa qabee eega garuu immoo namni tokko booniyyee irratti muudii qabatartan warri amma of ajjeesnaa jettanu boonii irratti muudii qabatartani malee of hin ajjeestan kana sirriitti of hubadhaa ilmoo namaatti immoo muudii qabatina baalagummaa baxraanummaadha kun sinigalee ofin ajjeesa jedhe ardi wallahi booniyyee booda namni of ajjeesa jedhe of ajjeesu anatu finyoo sii bitala tikkeettii kiyyarraa waanan bibbitartaa irraa fuudheetan sii kenna gamada bitee of ajjeesi muudii qabatina nama du'e irratti hish baalagee oromoo si baalagee tokkosuma kamaala tiiroo meeqa kana mimmannu keessaa fitte Fatiha deema siyaati moo eedamu munono gaada ana Fatiha maala tiiroo meeqa nu maraachitte wombaa'ee wandaa garad siyaas xallaa seetaa seet eenyu siyaami jireenya kiyyatti maaltu sidhibe mu beetaas saddibanya laba beetaas gabbata qamaala injijji yoo wandaallicaa ofin ajjeeseedhaan takka oromoo badheera abbaatuun jira keessaa baay'ina si hatamacha yeseet allicaa jechuun yeroo meeqa nu boosifte hospitaala si galchine yeroo meeqa si duukaa boonyi bara zim jedhi boonni zim jedhi dhiira akka keetii allicaa wandaa gareedii ofitti rarraasteen deemnetu of nama ajjeesisiisa jira ganda keessa deemee allicaa wandaa garad maal abbaa keetii si dhibe jireenya arraba dhiisaa abbo arraba dhiisaa ajannaa jijjiirtanii amma maaltu isa dhibe mana gabbaaw maaltu isa dhibe nan nagaafatan dhiisaa seetaa Fatiha ma qamaala Maarree kunduuchi jaba jajjaba maal jechuun wayi gudee ijoolletti ijoo wee waa meegzee tokko dubbadheen bu'aan isin biraan bu'aa dubbadhuna na wal dhibna baay'een keenya waliin hubannu waliin dhaggeeffannu wal tuffachuu fi wal naaqurraani kan wanti baay'een dhufu obboleettiin keenya boqottee jirti namsee ishee amaarumaati isheetiif jajjabina haa kennu hiriyoota ishee akkasuma namoota isheedhaaf dhukkubsateef jajjabina haa kennu inni kun hodoo ta'ee jiru shamarran keenyas dhiironni keenyas waan goonuuf waan dhiisnu beekuun dirqama keenyadha jireenyi bu'aa bahii qaba heeyyen bu'aa bahii qaba rakkoon jira akkuma jirutti jira ni beekna namni kamiyyuu akkuma jettan namni rakkina hin qabne hin jiru yookiin immoo namni haadhaaf abbaa dhabee jiraatu baay'een ni jira nam tokko odoo hin taane jechuudha isa san keessa dhaabbatee jireenya isaa moo'uuf tattaafata malee an ofii kiyya addunyaa lafa kanarra hin jiru hin jiraadhu fan ajjeesa jechuun baddaa ba'ees gubannaadha maaliif namni harka isaatiin of ajjeesee mootummaa waaqayyoon dhaalu akkasuma mana rabbiin galu jechuudha isa kana ni beektu jechuudha hundi keessanuu garuu immoo hamma isiniif danda'ame tokkotti of ajjeesaa finnoo binneessii kenninaa hodoo hin taane hanga mana bantanii jirtanitti gorsaa fi akka shamarran keessan akkasuma ilmi dhiiraa tokko jabaatee jireenya isaatti tattaafatee jiraatu nam tokkoof jalatti qabee utubaa godhatee shiidhaaf utubaa ta'ee shiin utubaa isaaf taatee jiraattu gorsaa malee namni gadi of ajjeesu abal isheen akkana jette abalu akkana ta'ee dubarra akkana jette odoo hin taane gorsa waliif raadhaa. Nama tokko fakkeenyaaf mimmina aduutu jedhanii miisejii irratti barreessan anarra yoon du'e lafa sileechu. Maaliif jennaan jecha keessan miti kan najjeesu miisejii keessan miti kan najjeesu harraba keessan miti kan najjeesu rabbi isa lafaaf samaayii uume qofa duwwaadha kan nama ajjeesu. Namni of ajjeesu immoo maaliif of ajjeesa yoo jettan jaalatee odoo hin taane taa'ee odoo jiru seexanni godhee ni of ajjeesa malee namni lubbuu isaatti faradee hoduma beekuu ofan ajjeesan jedhu lafaa ka'e hojii seexanaati jedha. Amantii qabdanii waliif kadhadhaa. Jireenya kam keessatti yommuu ba'aan ni jira eeyyan baasan ni jira walitti bu'umsi ni jira jirbii fi lugni walitti bu'a hin jira isa keessatti immoo nama barbaachisa. Yoo ati haadha manaa taate abbaa manaa kee nageenye abbaan manaa kee haadha manaa hin nageenye bu'aa bahii gurguddaatu jira jireenya keessatti isa keessatti immoo obsa hin qabnu yoo ta'e maaltu jira qormaanni seexanaa hin jira. Namaaf nama kan walitti buusu yookiin jireenya diikuu kan barbaadu seexana malee nama miti waan ta'eef. Akkasuma obboleetti koo biistuu naala deemanii guyyaa kee tafee maal tafee odoo siin jedhani namni jechi namaa sin ajjeesu haadhoo koo jecha namaa odoo ta'ee harraba isa kanaan duraa santu ta'a. Si'i kan si uume rabbi anas kan uume rabbi anas kan fudhatu rabbi sis kan fudhatu rabbi gaafa guyyaan ga'een iyyuu jechuudha.
Garabbi maalifi nama ergataatanii kasinuume Kiristoos kan si furaatu Kiristoos guyyaan keessan ga'u malees immoo hin duutan isa kanatti amana rakkoo jiru immoo danda'a baadha waan dhufu hundumayyuu himimmaan hin odoon taane hoduma rakkina keessa jirtanuu kolfaati taphachaa yoo dabarsitan malee himimmaan sinarra boochan kun guyyaatti agartuu ija keessanii hayyaa ija koommoo jettan dhufuu danda'a. Himimmaan baay'inaan boo'amu rakkoo ijaatirree rakkoo sammuutirree fida isa kana ni beekna baay'een keenya jechuudha. Kana caalan nubbadhu waaqayyo hobsa siniif haa kennu shamarran keenya obsa godhadhaa. Qoy Abdiis. Hedduun urkaa gurraa jedhamu hatiyaa kana hatiyaan gorsa. Abdiisa qoyme. Maa yeroo baay'ee bara yeroo meeqa iyyine na. Tuudhime salaam alaikum ati. Salaam alaikum. Yeroo meeqa numa raachite. Please stop my brother. Al tokko. Dhiisi ammatiin dubbatin iyyuu dhiisi iyyuu jira. Ila waasitti mu. Waa'ee kootii dubbachuudha eenyu. Dhiisi fattee abba waa'ee koon dubbadha. Eenyu si ajajaa. Waa'ee kee miti kan dubbachuu jedhe. Naziif eenyutu isa ajajaa maqaa koo akka noofneen siin jedhe Naziif. Dubbataan jiru. Maqaa koo noofne. Dubbataan jiru. Yaa. Fattee dubbataan jiru. Siyaasa hojii qabdu dubartii. Wal kabajaa malee kabajaa godhachuu gaa. Hojii hojjetu. Nama haadha kabajetu mala baay'eessa basa na beekama kana waamaana. Fatee. Nazibdii seeraan. Fatee. Nazibdii seera garuu maamnu maraachiti. Fatee dhiisee dadhabne. Anta wandaa garad allichaa. Buchi. Saree bakka argitetti fincaanaa deemtu saree. Fatee. Bada sarficha jechuudha. Zibaala. Maal taateen? Meena haa tuqwadha. Meena haa tuqwadha. Injiru dhiisi amma. Boyfriend keeti. Roksii meeqa fitteeti? Maamee kan dhugooteeti. Kiloroksii lafarraa xabboote. Kiloroksiin gatii isaan ka'e erga bara sanaati. Wandaa garad. Jaalalaaf jecha dhuge atuu jirtee warra shamarran viidiyoo meeqa kan qabdu. Yillikiskis wandi allichaa. Allichaa dhiiraa. Dhiisi mee ijoollee keenya qulqursina amma waan isaa mee ajandaa hundaan jiranaati. Akka maqaa koo dhoofne. Yaa. Amma wal arrabsuudhaan asirratti haa jirru akka maali isin nakkiduutu nama ofiitti dhagahamu yaade. Beeku biiftu yeroo baay'ee boonye bara 2000 mimmaan meeqa ofirraa finnenu. Kiloroksiin bara sana jabaate amma wanaa wanta wandaa gara የሴት አልጫ ተላላኪ ኩሽና ኬሳ ቤካ ቁልፋይዳ ዲቲ ፈቲያት እሽ አልቲ ዱበርቲ ኢብዳ አፉፍቱ ኩሽና ኬሳ ናፊ ጀረካ ለማኑራኙ ይድ ሙቤ ቢራን ጅርቱ ኢሲ በቃማ ማንታን ቀበኑ ማለም ቤካ ወላርሳኑ ሞ ከስነ ዱተኛ ጊዜ ወላርሳን ni barreessina eenyunnatti midhaan caala jenne gudii dhabar ijo wal kabajuu jedhamu adadduqee biiftu adadduqee isa amma dhiise miti nama guddoo miti irra taa'aa nama si madaale tokko deebisuun qabdu bar dhiisifatu dhiisi jennaan dhiise bar okkeesh namni kabaja qaba inni kolfaati sittaasa ati immoo keessa keetiin cirrr jettee itti dubbata agartee akkanatti kan nama aarsanii ta'u isaan dhiiraaf gargaaraa jirta dubartiin silaa dhiira gaala dhiira jaallatti tu callisi mi'atis fatu baqqaalii isini dubbii gabaabsi lubbu no annama takkaaf hundi eeggaru maal hin deeggaru of hundi eeggaru inni jedhe dhiirri dubartii fixuu maa kuttate kee moo maaltu Itoophiyaa lubbuu tokkonna yaabbatee bar dubartiin Hai. Laalati shamara nama yaabbatun hayyabnu be. Nurakkise haadha imimmaaniinaan jedha walgalee qamaalaamin diqaalaan kun. Lubbuudhi sin arrabsee jimmaatti dhufannu boosisee ijoolleen keenya yeroo gorsan hin dhaga'uu ati maamnu dhageessuun jedheen hubi nan balleessu. Laalaa bisa dogoggorarra jirta jegninnati dhiifama baqqaafatii koo lubbu. Wakkaan. Abishaan nama ijoollee arrabsu miti warruma siyaasaa kana wal lolaa oole malee nama dhuunfaa nama arrabsu miti tasgabbaa. Fatoko. Fatiyee barana hedduu jaalalli sirraa qabilleedhaati miira ganamaan na bocsaa ol taate wallaahi. Nantu kinamu betanagarani la rase bizotu ውስጥ ነው ለምን የሚናገሩ ወላሂ አልተመለከተ ያቹ ቀባል ወላሂ ገረባና ቦቻው በት ሆላ
Video lo jadi nanti karena mode jangan video gali biaya hit. Anin beetu sanam ni jaallate si taasau sin beetu wata kun garu fi. Jallatin bal falga bani ma nan fikir. Dem kan na me ku yuwana gonen. Kan si. La ilaha. Isera ba. Si. Isera ba.